kennan duratti ka kennutti maxxanuu malee. Kennu barbaadu fi kanuu kennu barbaadu waa jaalallee koo jireenya kiyyaati. Si alan argu. Anguyya fuudhumu tokko qabu. Waaqa qaba wal jaalanne soo har'a waaqayyoon nu badhaase sodaachuun nu barbaachisu jecha. Waaqa irratti amanne yoo walta nu fide akkam akka nu jiraachisu maaliin akka nu jiraachisu eessa akka nu jiraachisu maaliif akka nu jiraachisu cuufa fixateeti waaqayyo. Isirratti amanne kanaan deemu nu feesisa. Nami an fuudhu nama kan jiru nama kan jiru nama kan jiru nama is all of list. Atoo akkam jirta? Ati akkam jirta? Nama qaksuni ati hin jirta. Woyyuu Holistic Media. Jalatamtoota daawwattoota Woyyuu Holistic Media hunda keessanuu maqaa gooftaa fi fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin Yooyyaa jedhee nagaa isin gaafadhaa akkam jirtan. Biyya keessaaf biyya alaa jiraattanii sagantaa keenya kana karaa tamsaasa kallattii, karaa YouTube, karaa Facebook, karaa Telegram, karaa TikTok, karaa social media garagaraa kan nu daawwachaa jirtan hunduma keessaniif araarri arjummaan waaqayyo gooftaa keenya biraa isiniif baay'atu. Waaqayyo isin gargaaree, waaqayyo nu gargaaree, guyyaa irratti guyyaa, waggaa irratti waggaa nuuf dabalee carraa kana nuuf kennee isa isin gargaar, isa nu gargaar, isa hunduma keenya gargaare waaqa abbaa keenyaaf galanni bara baraa haa ta'u. Egaa sagantaan Woyyuu Holistic Media akkuma maqaasaa barumsa garagaraa, leenjii garagaraa, keessummoota garagaraa qabachuudhaan wantoota dhaloota wayyoomsan, dhaloota karaa bifa hunda galeessaan ijaaruudhaaf qophaa'ee akka irratti hojjetaa jiru hin beekama. Egaa akkuma hundumti keessanuu beektan Woyyuu Holistic Media hundeeffamee bifa hunda galeessaan dhaloota ijaaruudhaaf qophaa'ee hojjechaa jirudha. Mootoon yookaan immoo ibsi jannoo miidiyaa kennaallee Woyyuu Holistic Media guddinaaf jirjirama hunda galeessaaf ka jedhu dhaloonni karaa hunda galeessaan akka guddatuuf akka jirjiramuuf ofii jirjiramee dhaloota immoo biyyaas akka jirjiruuf hin hojjannaa. Egaa ergamni miidiyaa keenyaa kana isa kana guyyaadhaa sagantaa addaa qabannee isiniif dhiyaanneerra. Sagantaa addaa kanarratti immoo keessummaa addaa qabannee isiniif dhiyaanneerra. Keessummaan addaa nuti guyyaadhaa qabannee isiniif dhiyaanne lallabaa wangeelaati, akkasumas immoo barsiisaa wangeelaati, akkasumas immoo ergamaa yookaan missionarii wangeelaati, akkasumas immoo barreessaa kitaabaati, akkasumas immoo abbaa maatiiti. Hojjetaa wangeelaa Tsega-Ab Bekele jedhamu. Isaan waliin waa'ee jireenyaaf tajaajila isaanii akkasumas immoo waa'ee kitaabilee isaan barreessan garagaraa irratti hin mari'annaa inaasofnaa. Keessattuu kitaaba dhiyeenya kana maxxanfamee amantoota bira ga'ee waa'ee wangeelaaf aadaa jedhu irratti yeroo bal'aa fudhannee waliin immoo inaasofnaa. Waa'ee jireenya isaanii, waa'ee tajaajila isaanii irraas akkasuma waan baay'ee waan irraa barattan qabdu jedhee amanaa. An kan isin waliin jiru obboleessi keessan wandimmaa keenya Uddeessaa Bidireeti. Sagantaa miidiyaa keenya Woyyuu Holistic Media like, share, subscribe, hiriyoota keessanillee share godhaa. Haga dhumaatti nu waliin turaa jechuun affeerraa keenya jaalalaati. Woyyuu Holistic Media. Jaalatamaa nama waaqaa hojjetaa wangeelaa Tsega-Ab Bekele waamicha isiniif goone kabajanii as istuudiyoo keenyatti nuuf argamuu keessanitti baay'ee nutti tolee jira. Baga nagaan dhuftan Yooyyaa isiniin jenna. Allee Yooyyaa jedha. Galatooma. Ulfaadhaa. Yeroo nu kennitaniif baay'ee galatooma ulfaadhaa jenna. Egaa sagantaa garagaraa sagantaa keenya kanarratti gaaffilee garagaraa irratti waliin haasofna. Waaqni yeroo dansaa nuuf kenna jedhee immoo amanaa jireenya keessanirraa tajaajila keessanirraa kitaabilee babbareedoo dhalootaaf ta'an waaqni karaa keessan dhalootaaf gumaachirraa waan guddaa haasofnee dhalootaaf waan guddaa hin gumaachina guyyaa har'aa jedhee immoo amanaa. Egaa jalqaba irratti immoo waa'ee keessanii fi maatii keessanirraa adoo jalqabnee dhaggeeffattoonni keenya daawwattoonni keenya akkasanii wal baraniif hojjetaa wangeelaa Tsega-Ab Bekele eenyu chumaan immoo waa'ee keessanii dabaltanii immoo waa'ee maatii keessanii illee nu kaastanii achirraa adoo jalqabne. Galatooma. Maqaan kiyyaa akkuma jette Tsega-Ab Bekele jedhama. Wangeela lallabaa wangeela kana waaqayyo arjaa isaatiin araara isaatiin jaalala isaatiin waa'ee lallabaa wangeelaa inni na tolcheef galata guddaa waaqa qaba. Seenaa guddaa sun caaleen qabu. Seenaan guddaa nanaasa'u seenaa Iyesuusiiti. Ameen. Akka inni gooftaa ta'e, akka inni fayyisaa ta'e, jireenya bara baraa karaa isa qofaan argatan. Kana namatti taasaa. Maatii qaba. Haadha manaa baay'ee jaaladhuuf kana jaalattu qaba. Ijoollee 5 qaba. Nama 2 guddisaa. Maatii bal'aa qaba. Ijoollee 7 fi ana awwalti 8 ta'e. Amazing. Nuun lama awwalti itti daramne 9 taana. Nuti horree bacannee. Bal'annee lafa guunnee. Lafa guunnee namatti tola dhugaa. Ijoolleen dhiiraa meeqaa durbi? Ijoolleen dhiiraa 2. Dubartii 5. Waaqa ulfaatu. Egaa waaqi amma jireenya keessan illee isin gargaaree tajaajila keessan illee isin gargaaree waaqi fakkeenya dhalootaa isin godheera karaa baay'eeni. Egaa ijoollee kana guddisuu keessattis akkasumas immoo
tajaajila keessan kanallee isin gargaaruu keessatti gaheen haadha manaa guddaa. Yeah. Egaa yeroo baay'ee maan jedha leadershipii keessatti nama jireenyaaf tajaajila isaatiin milkaa'e cinaasaa yookaan duubasaa haadha manaa cimtu jira jedhu. Egaa ijoollee kana guddisuu keessattis akkasumas immoo tajaajila kana keessatti isin sappoortii godhuu keessatti gaheen haadha warraa keessanii akkamitti ibsama? Gaheen haadha warraa manaa kooti baay'ee ani yoo isin hin jiraatin danda'ee tajaajila kana hin tajaajila jedheen irraku. Keessattuu maatiin kun maatii bal'aa mani kun ijoolleen teennaa hedduu ani immoo yoo cufa tajaajila gubbaa jira yoo isin kadhaan na biraan dhaabatin gorsaan na biraan dhaabatin jaalalaan na biraan dhaabatin jabeennan boota ani hin jirrellee akka abbaa taate yoo isin karaa waan hin garsiinye taate utaalchi an utaaluuf tajaajil kun hin jiru. So tajaajil kan duuban jedhu ani dura isitti jira. Waaqatta aantee waaqna yaame waaqna gargaaru waaqa dandeettii naa kennu waaqi isiillee naa kennu isatti aantee tajaajil kan keessa isitti jira. Galata guddaa isii qaba. Yoo cufa waa'ee isiiti waaqa galateeffadhaa. Baay'ee gaheen isii gaheen afaan hin dubbadhe keessa ba'u miti. Irra kiyyaa oli. Maybe carraa kanaan isaanillee nu daawwachaa jiru jedhee yaada karaa miidiyaatiin isin jaaladhaa teenkii akka jettanuuf carraa isinii kenna. Maqaa isaanii kaastanii. Maqaan isii ani isii yaamu garaa jedhaan. Garaa jechuun garaa. Galee garaa jedhaa garaa. Baay'ee si jaaladha. Atus hin beektaa marroo atini haadha manaa koo taateef obboleettii koo haadha manaa koo jaalallee koo jireenya kiyyaati. Si alan argu. Waaqayyo marroo dabarse sinaa kenneef waaqayyo cufa waa'ee kee galateeffadha. Eebbifami. Horii buli fayyinaan naa jiraadhu. Thank you. Dhugaa baay'ee namatti tola. Ergicha dhaqqabeera jennee yaadna. Egaa dargaggootaafis dhalootaafis egaa kun fakkeenya akka ta'uu fi haadha manaa ajajachuun eebbisuun galateeffachuun itti bibiliqal. Dubbii waaqaa jedha. Woyyuu Holistic Media. Isin akkamitti jalqaba walitti dhuftanii yeroon kaadhimummaa keessan maal fakkaata? Kiyyi kun xiqqoo adda ba'aa waa'een kiyya kuni adda ba'aa jechuun kiyya maal jechuu yaaballoota dhaladhe guddadhe high school keessa jira yeroo fuudhuu malee maali jedhu waliin garreenu isinis ganniisi 20 gadi anis ganaa already high school keessa jira baay'ee challenge adda keessa rakkoo adda keessa dhabiisa adda keessa waaqayyo na guddisuu jira ammoo ni na waliin jira yaamichuuf keessatti dhagaa jaalala waaqa qaba. Just my focus is Christ. Yes akkana keessa odoo jiru guyya tokko wal garree isi abbaan isi durii barsiisa kiyya ture kutaa tokko yaa ballorra so isaan immoo isatti arba minciitti godaananii Maatii Yooyyaa Vocational Training School achi keessa directory baay'ee nama guddaadha. Nama waaqa jaalatu family cimaadha. Achi warri achi godaane. Hin beeka diqqeenna kiyyarraa ka'e akka ijoollee durba lama qabu. So guyya tokko warri vacation yaaballoo dhufan. Arki onneen manaana baate. Dib jette. Yeroo namni nama jaalatu biti laatu. Awwaan nyaadhuun qabu. Garbuluun qabu. Waan nyaadhuun qabu. Too much, you know, isin immoo already mana gaarii keessa guddatte maali feeling in dabiri jiru sun at the same time isin leberata dhageessise gargar bakka isinis vacation time fixatanii warri galee ganni shammo ganni guyya tokko doolin argin xalaa olii barreessaa turre sometimes waan an ergu yoo gadi isi xalaa kana nama maaltu barreessaa ergu jira torban lama keessatti just we are communicating. Facebook barasaniti. No injiru barasan. Facebook nis injiru. Facebook barasani talayasan. Talayasan wakabaye. Salayasani wali asomna mali jada. Just kan keessa ture. Sun hinduba ani already high school fitadhe teacher training college deeme. Achin waaqayyo na gargaare. Engidi guyyaa waaqaa
walta dhumne akkanaan mani kun ijaarame. Waaw akkaataa kanaan ijaarame. Baay'ee namatti tola. Mee asuma irra dhaabattanii egaa sagantaan keenya Woyyuu Holistic Media tokko dargaggoota wayyuu horachuu ka jedhu. Qulqullummaadhaan akka dubbii sagalee waaqaatti akka kitaaba hojjechaa jedhutti karaa sagalee waaqaa jedhuun dargaggoonni gara dhaabbata kanaatti akka dhufaniif. Keessattuu yeroon kaadhimammaa kun immoo murteessaa. Egaa Dr. Miles Monroe maal jedhu yoo barsiisan barri ati gaa'ilaan duraa qabdu sun jireenya gaa'ilaan booda qabduuf murteessaa jedhu. Kanaaf yeroon singil ta'anii waaqa waliin hariiroon isaan qaban sun nama waliin hariiroon isaan qaban sun gaa'ila isaanii boruutiif murteessaa waan ta'eef yeroo kaadhimummaa dargaggoota akkamitti dabarsuu qabu. Number 1, number 2, number 3 dargaggoota yeroo kaadhimummaa isaanii akkaataa kanaan atu dabarsitanii jettanii dargaggoo wayyuutiif akka gorsan hojjetaniif. Kanama uume lafarratti waaqa. Waaqii odoo ati siin uumin si beeka. Jireenyi keetis beeka. Karaa keetis beeka. Dandeettii keetis dadhabbii kee beeka. Waan si feesisus isa beeka. Sagalee Waaqayyo waan jedhu namarraa qarshii yookiis qabeenya warra keerraa dhaaluu dandeetta. Kaadhima immoo mana nama borfuutu nama haadha manaa abbaa manaa borsii ta'u hin dhaaltu kenna waaqati. So kennaan duratti ka kennutti maxxanuu malle. Kennaan duratti ka kennutti maxxanuu malle. Kennaan duratti ka kennu barbaadu malle. Kennu barbaadu fi kanuu kennu barbaaduun waa waane. So karaa fiixee waa inni ta'u mallee yoo ka imuma kana ilaalchi kenna fedhiin kenna onneen kenna waan hedduun guutamuu dandeenya waan hedduu barbaaduu danda'uu dandeenya yoo hedduu immoo waan nu malle feena waan nu barbaachisurra waan nu malle waan beektan nu feesin yeroo kanatti Waaqayyo immoo fageesse beeka. So ka karaa fiixee wanni nu ta'u malle maali kennaan duratti ka kennu barbaadu. Lameeso Waaqayyo laftan gubbaayyoo nu uume nama nu ta'u akkinni uumee jiru amanu. Amanu nu feesisa. Eessumallee jiraattu ayyaaballu jira sin arbamin cirti wal garreen beennu so isatti walti nu fide lafama fedheetu haa ta'u kagarii nami gariin garto nama ollaan ba'initti kuundo galaana gamya dhufe wala barbaade waaqi walti fida. So lammeesso waaqatti amanu. Sadeesso qulqullummaan jiraachuu fuula waaqa duratti maal jennaan bara kan keessatti wanni mata nu qaba wanni qalbii nurraa fudhata waa'ee adda addaatti jira ilaalcha adda addaatti jira barnoota adda addaatti jira qilleensi kan gubbaa wanni atalaaltu wanni mataa si qaba wanni karaa irraa si gorsa wanni onni kan ke guutee buqe qaba waan hedduutti jira waan kanaan gargar baane kenna waaqatiin araara waaqatiin arji waaqatiin kadhaa waaqatiin sodaa waaqatiin waaqa dura guddachuu nu feesisa. Waaqa eeguu qulqullummaan jiraachuu maan jennaani yoo arda seera malee jiraanne bor jireenyi kenna kama atreefu yette kana ni namna bor ammachuun kenna noolu qulqullummaan jiraachuu yoo gade namni hedduu waan ta'u ofii nama gaarii akka ta'e irra guna nama gaarii barbaada. Nami an fuudhu nama kan jiru nama kan jiru nama kan jiru nama is a lot of list. Atoo akkam jirta. Areeni ati akkam jirta. Nama qaqsuni ati hin jirta. Ulaagaa sun sirratti hojjechuu qaba. Ulaagaa sun sirratti hojjechuu qaba. Exactly. Siigalee waan ofii keessa hin jirre akkam namni birratti barbaadu. Exactly. Ijoolleen namni ka'imaa iddoon nama kanaan fuudhu namni aan fuudhu nama kanaata nama kanaata nama kanaata nama kanaata nama kanaata. That's good. It's good. Baay'ee gaarii fakkaata. Ati akkam jirta immoo. Akki sun hin jirtaati. Nama namni sun feessa sun fakkaataati. So waan waaqirraa kenna gaarii argachuu fi kenna gaarii akka ta'anuuf horrenne jiraachuu. Kaan immoo amanuu siin jedheera. Kaan immoo maachuriitti guyyaa kenna eeggachuu nu feesisa. Guyyaa kenna eeggachuu nu feesisa. Obsaan annan goonsaa Obsaan hin jarjarinaan. Jarsuun hin feesisu. Maan jennaani jarjarteessa nuun baatu. Psychologically herregaan taanaan beekumaan taanaan barnootaan uf danda'isan taanaan waa'ee cufu Waaqayyo guyyaa ofiitti hojjeta. Kaan ammoo namni gari waan jedhu yoo an kanan qabaatin manallee ijaaraa konkolaatallee qabaa qarshiillee qabaa beekumallee qabaa waan itti nyaadhu herregee kana hafeeru manaate dhabba manaadha miisun keessa tokko jechuu jirta beektaa. Ilaalcha jijjiiruu. Ilaalchi jijjiiramu malee waan waliin argattu beeku malte manallee yoo waliin
jaarte jaarte fuudha gaarii ammeen nan qabu haa ta'u immoo nama yoo nama waaqayyo walitti si fidu mana caala waliin yoo jaartan rakkinnan qabu waliin dhabdanii waliin argattanii an guyyaa fuudhumu tokko hin qabu waaqa qaba wal jaalanne so har'a waaqayyo nu badhaase so sodaachuu nu barbaachisu jecha waaqa irratti amanne yoo walitti nu fide akkam akka nu jiraachisu maaliin akka nu jiraachisu eessa akka nu jiraachisu maaliif akka nu jiraachisu Sigale cufa fixateeti waaqayyo isirratti amanne dhaabbata kanatti maddaa yes kanaan deemu nu feesisa waaqayyo danda'a haleluuyaa kuni gammuxannoo guddaa dargaggoonni wayyuu dhageettanii qabxiilee shanan amma jedhame kanarratti akka hojjettan gamanumaan adaraa isiniin jennaa gooftaan baraaf jireenya keessan eebbisu Woyyuu Holistic Media waa'ee ijoollee waa kaasuudhaaf because kaayoon keenya tokko waa'ee dargaggoo wayyuu qofa tumte ijoollee wayyuu li qabaatu feena kanarra dhaabanne ijoolleen keessa nama sadarkaa maalirra jiru maal ijoolleen kii kaqaraa tiyuuti jedhamti isin already baratte graduate ki tolchite waggaa lama hojii ofii hojjechuu jirti lammaffaan immoo ruuti jedhamti isin immoo ganna kana eebbifamti university irraa sadaffaan gurbaan dhiiraa 12 barachuu jira kaan immoo 11 jirti kaan tokko gubbaa ka jiru jira ka tokko gadiillee jirti tokko immoo ka guddinyu isin immoo 3 gubbaa jirti kanaafuu hundinuu elementary or kan secondary or kan immoo higher education university graduate godhanii sadarkaa garagaraarra jiru waaqayyo na eebbiseera waaqayyo sin eebbiseera galanni gooftaa keenyaaf haa ta'u akkam jireenya fuuraa isaanii barumsa isaaniitti soo kam jireenya fuuraa baay'ee waaq jaalatu nuus sagalee waaqa warra barsiisuun kadhaani jecha maal jecha namni dhiqaa waan ati jettirra waan ati tolchite laalaa jedhan exactly yes yoo garii nu ijoollee kan hin tolchina kan tolcha kan hin tolchina kan tolcha ijoollee waan kan hin laaltu ijoollee waan ati tolchitu laaltu malee jecha ati kan tolchi kan hin tolchinetu laaltu so nu jiraachuu Yesu Kristo keessa jiraadha jechuun alatti waa'een guddaan nu ijoollee keenya guddaa agarsiinyu jiraanne garsiisu Yesu kee jiraadha jennu kana ofii keessa jiraachuu kadhadha jechuun duratti kadhatanii garsiisu dubbii waaqa dubbisaa tajaajila waaqa odoon hin jedhini ajajiin duratti tajaajillee fuul waaqa dhugumaan qulqullummaan jaalalaan dedeebine warra moodalii ta'u so waaqayyo nu gargaareera cufisaani baay'ee jaalala waaqayyo baay'ee qabanii tajaajilus onne oo'a qabanii waaqayyo baay'ee galateeffadha ijoollee gaarii waaqayyo naa kenne amen galanni gooftaadhaaf haa ta'u maybe karaan tajaajila isaanii hoo akkuma keessan karaa kitaabaa kanarratti waa barreessuu warri barbaadan jiru moo karaa farfannaarra jiru moo karaa gara biraarra jiru moo akkam karaa kun intalti karaa already kutaa 12 irratti fikshinii peejii 300tiif Sodoma mal barreessiteerti. Amazing. Wow. Kun baay'ee kun anis kun waan an beeku miti fiction irratti an baay'ee ilaalcha guddaan qabu. Isiin an barreesseera maalti ta'e man keenya nyaati guddaan waa dubbisu. Nyaati guddaan. Nyaati guddaan. Waa dubbisaa waan kana garti anis bira akaakuu isiis bira. Deemtee cufaa so innis baay'ee kitaaba hedduutu jira kitaaba kan teessisee dubbisiisa mataan isii kan keessatti qababe already achi keessatti of gartee ani barreessa itti kaata ani amanne waa'ee suni ani agisiin barreessite maxxansitu as innaati dhugaanatti hin fakkaadde so herregsuun qabdi kaan ammoo baaddaniin isiin qabdu nam gargaaruu barbaaddi seenaa waa'ee adda addaa rakkinna adda addaatiin nama deemu dadhabe ijoollee barachuu dadhabde karaa adda addaatiin waan akkana kana nama gargaaru karaa nama garsiisu waa'ee adda addaa kana maali ani nama hedduu haadha ta'a waan jedhu qabdi gargar karaa garsiisuu malee naatii kun tajaajili guddaani naatii waan waaqii lafa kan gubbaasi uumeef ta'uu malee akkan fedhe ta'uu miti fedha saraawwachuu malee keenya yes yoo hedduu nu waan nu taanu ijoollee keenya guddinyu mucaan kiyya daktarii akka ta'uu barbaada mucaan kiyya lallabaa akka ta'uu barbaada ani ijoollee kiyya akkasiin akka hin taatu barbaadu ani ijoollee kiyya waa'ee nan barbaadu karaa kiyya irraan geessisu sagalee waaqayyo maan jedha ijoollee kee
karaa ofii deemturri deemsisiin jedhu karaa isaanii irratti karaa isaanii karaa waaqayyo isaanii garsiis isaanii bane isaanii herreg isaa ajaje karaa sun beeki karaa sun irra geessi akka warri karaa sun deemuu danda'u naati gargaaru karaa sun so ijoollee kiyya irratti ani guddaan waaqayyoon karaa naa baase na uume warraarre karaa inni qopheesse uumetti jira. Ancinqamee asiin hin baane waaqayyoon karaa ofii irra nageessi kuni warrallee karaa isaanii irra hin geessaa. So ammaali akkaadhaaf akka baawwanni nu irrannu karaa waaqii warra uumeef kami karaa sun barbaadu. Karaa sanii wali fidu. Yes. Karaa sun walitti fidu malee akkan ta'e akka warri ta'uun barbaadu. Excellent. Wow, baay'ee namatti tola. Ergaa guddaa kuni egaa gooftaaf galanna ta'u. Egaa nullee akka Woyyuu Holistic Media kaayyoon keenya waa'ee dargaggoo Woyyuu kaasneerra. Itti aansee waa'ee ijoollee Woyyuu, waa'ee maatii Woyyuu. Egaa maatii nama nu dhaggeeffachaa jiru. Egaa firraa kaatanii, jireenya keessan irraa kaatanii, waa'ee ijoollee keessan irraa kaatanii, barumsattis akkuma keessan ciccimoo ta'anii, jireenya fooraattis kana gugurdachaa jiru Waaqni isin eebbiseera karaa baay'eetti. Egaa ijoollee keessan milkaa'inaan guddisuudhaaf karaa isaanii adeemsa isaaniitti guddisuudhaaf maatiin maal godhu maatiin Woyyuu number 1 number 2 maal godhu erga jedhuun kakaraa fiixee maatiin kadhaan kabajii waaqatiin jaalalaan fuul waaqa duratti deddeebi'uu isaan barbaachisa kakaraa fiixee jireenya ijoollee irratti odoon ta'in jireenyaaf tokkummaa waaqa waliin qaban irratti hojjechuu isaan feesisa kadhaan dubbii waaqa guldeemuun qulqullummaan jireenya ofii harka waaqaa irra kaa'u kakaraa tokko kana maan jennaani yoo ofii qajeelte nam qajeelaa dhaluu dandeetta yoo ofii qajeelte nam qajeelaa guddisuu dandeetta guyyaa garii waan nu taanu waan ofiin ta'in ijoollee keenya irraa barbaanna yookiis ofii nama jallaa taane ijoollee qajeeltuu barbaanna in ta'u badallaan badalluu mudala badallaan badalluu egalee badallaa taate xaafii dhaluu hin dandeettu so marroo waan kanaatiif uf eeguu nu feesisa jireenyi ijoollee keenya irratti otoon hojjatin kenna waaqatiin araara waaqatiin ufirratti hojjechuu karaa fiixan nu feesisa lammeessoo herrega waaqaa keessaa kadhaan ijoollee tan guddisu nu feesisa kadhaan akkuma reefu jedhee ijoollee waan nu jennu dhageettu karaa waan nu taanu laaltu yoo nu karaa irraa gorre wataanu waan nu taanu sun laalta malee waan nu warraan jennu laaltu so moodeli ta'uu nu feesisa moodeli waaq duratti sodaa waaqatiin kaan ammoo wannaan jedhu kadhaan dubbii waaqaa man keenya keessatti mani keenya man kadha ta'uu barbaachisa waaqa kadhachuu nu feesisa waaqa waaqonfachuu waaqa kana ajajamu waaqa kan guldeemu jireenyi keenyan ijoollee teen waaqa agarsiisu waaqa dhugaan tajaajilu kanaan dura deebine kaan ammoo sadaffa jedhee kaan amanu dhugaaf onne kennan waaqatti ijoollee kan yoo cufa jalalaan kadhaan kennu nu feesisa waaqatti waaqni nu gargaara akka warra gargaaru waaqni nu utuba akka warra utubu waaqni warra karaa warra nu garsiisee akka warra karaa garsiisu ijoollee teen irratti hojjechuu nu feesisa kaan immoo amanuu nu feesisa kaan ammoo yoo hedduu kan ta'uu maltee kan tolchuu maltee jennee ijoollee keenya irratti ba'a guddoo kaa'uu nu feesisa akkuma reefu jedhee karaa waaqii warra uumeef karaa sun addaan baafannee akka warri karaa sun irra deemee fiixan ba'u gargaaruuf waaqii achi nu kaa'e malee dheebuuf halchi fedhii teenna ijoollee teenya irratti akka nu faanu waaqi nuun ergine ijoolleen teenna ergaa dhufte ergaa waaqan lafatti erge so waan waaqi jireenyi warra irra kaa'e kan addaan baanyee waan sun akka warri fiixan baafachuu danda'u warra gargaaru kan ta'uu maltee kan ta'uu mallee kan ta'uu maltee kun ammu jiteennaaniti nu gargaaru warra karaa agarsiisu nu warra maan jennaani waaqayyoon waa warra uumeef qaba yookaan tolchin gaarii dheeyaman. Excellent. Baay'ee yaada guddaa yaada barbaachisaaf murteessaa nu kaastanii waaqa isin eebbisu. Egaa dubbii waaqalee kan jettu sitan. Kitaaba fakkeenyaa boqonnaa 22 lakkoofsa 6 akkuma isin silaa kaastanii mucaa kee ilma kee intala kee karaa inni irra deemu irratti karaa isin irra deemtu irra guddisi gaaf dulloomanil karaa san irraa hin goranuu jedha. Kanaafuu kun itti gaafatamummaa maatii maraatii waaqayyo kana hundumaatti immoo nu haa gargaaru. Fakkeenya ta'uu inni jedhu sun immoo baay'ee murteessaadha. Egaa intalli haadha fakkaatti ilmi immoo abbaa fakkaataa
karaa haati baate ilmeen wallaaltu jedhama. Kanaafuu kanarratti fakkeenya ta'uun baay'ee barbaachisaa. Fakkeenya taanee dhaloota dhufuuf immoo waan gaarii dabarsuu waan gaarii dhaalchisuu akka dandeenyu immoo Waaqni nu haa gargaaru. Ameen. Woyyuu Holistic Media. Jaalatamtoota daawwattoota Woyyuu Holistic Media sagantaan gaaffiif deebii hojjetaa wangeelaa Tsega-Ab Bekele Woliin taasisnu kutaan itti aanee jiru sagantaa keenya dhufurratti isiniif dhiyaata. Aga dhumaatti nu waliin turaan affeerra keenya jaalalaati. Ammasitti miidiyaa keenya kana dhalootaaf hiriyoota keessaniif sheer godhaa isiniin jenna. Horaa bulaa. Woyyuu Holistic Media.